Haay, akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Boonsaatoo bakkam jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa akka qabdan abdii isinirraa qabaachaadha. Akkasumatti irraa qophii takka qabadhee isin dhufeetiin jira. Namoonni baay'een ishee kanarratti waan xiinxalaatiin jiranii fi akkasumas namoonni abdii murachaa waan jiraniif dhimma waa'ee yuutuubaraa irrattiin qabadhee isinii dhufeetiin jira. Yuutuubni seera jijjiireeti jira. Jaachaati jiran seera kanarratti waan takka qabadhee isinii dhufeetiin jira jechuudha. Kanaafuu namni akka warri yuutuubaa hojjechaa jirtan sabiskiraayibiin 10,000 fi sa'aatiin 5,000 jettanii akka abdii hin murre jechuudha. Namoonni baay'een dubbiin kun deemaatiin jirti. Ji'a takka dabareetti jira namoonni baay'een waan hordofaatiin jiraniif dubbiin kun deemaatii jirti jechuudha. Warreen sa'aatiin isaanii gaxaanaa ta'ee fi akkasumas sabiskiraayibiin isaanii gadi kana jiru jechuudha. Baay'ee rakkachaati kan isaan jiran jechuudha. Saniifuu yuutuubni yoo seera qayyare akkam ta'u seerri isaa yoo jijjiirame fakkeenyaaf sabiskiraayibii 1,000 fi sa'aatiin 4,000 baay'ee takka nama rakkisa. Sabiskiraayibii yoo 10,000 ta'e sa'aatiin 5,000 ta'e akkam ta'a yaadni ji'us ni jira jechuudha. Namni keessaafuu namoonni biyya alaa kana keessa jiran hojjechuudhaaf hedduu rakkisaadha. Maaliif namoonni ni hojjetta akkasumas karaa tokkoon ati yuutuubarratti yuutuubni waan miidiyaa ta'eef yuutuuba kanarratti faayidaan inni jalas argamsiisu akkasitti waan guddaallee waan hin ta'iniif yuutuuba kanarratti hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Dalagataa yuutuuba hojjeta namoota. Seerri kun yoo haa jijjiiramu ta'e ati gama tokkoon viidiyoo babbareedaa yoo haa maxxansitu taate sabiskiraayibii kadhachuus hin barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf sabiskiraayibii ofirra rakkatu viidiyoo bareedaa tokko yoo haa gadhiiftu taate sabiskiraayibii ofirra rakkatu jechuudha. Sa'aatiinis akkasuma guyyaa waa xiqqoo waan guutuuf viidiyoo akkasii kwaalitii qabu hojjechuun baay'ee takka nama rakkisa. Maaliif jireenyi biyya namaa ormaa kun hedduu rakkisaa waan ta'eef jechuudha. Waan hin beekuufi seerri kun fakkeenyaaf sabiskiraayibiin 10,000 yoo fakkeenyaaf ka ta'u taate sa'aatiin 5,000 ka ta'u taate akkamittiin hojjedhaanis jirti jechuudha. Namoonni isa kanaaf rakkataatiin jirtanis akka hin rakkanne jechuudha. Abdii murachuu hin qabdu jechuudha. Waan kanarratti fakkeenyaaf yoo ka ta'u taate abdii murachuun waan takka yoo murachuu baatte galma ga'uu dandeessa jechuudha. Isii tana galma ga'uudhaaf murannoo qabaachuudha. Murannoodhaaf waan takka itti seenuu qabda. Seerri kun fakkeenyaaf jijjiiramee jira haa jennu sabiskiraayibii 10,000 fakkeenyaaf ana yoo taate sabiskiraayibii 10,000 sa'aatii 5,000 malee hin guutuu yoo hajamu taate guutuu akkamittiin danda'a ni jirti. Viidiyoo bareedaa viidiyoo kwaalitii addaa qabu gadhiisuu dandeessa jechuudha. Viidiyoo kana yoo haa gadhiiftu taate guuttachuu dandeessa. Fakkeenyaaf seerri kuni guutumaan guututti googil irratti illee sarchi gootee yoo laaltu taate googil irratti sabiskiraayibii 10,000 fi sa'aatii 5,000 malee hin argattu fakkeenyaaf yoo hajamu taate moortaayiz ta'uu dandeessu jechuudha. Yuutuubni hin hidhu jechuu beeksisa. Saniifuu seerri kunis seerri hin qayyaramne baga gammaddanii seerri qayyarame hin jiru jechuudha. Seerri googilii fi yuutuuba irratti viidiyoon dalagameeti jira. Seerri kun akka jirutti seerri gadhiifame jira. Viidiyoon 2020 takka irratti viidiyoo haala bareedaa ta'een teekinooloojii addaa qabuun kafaltii bareedaa ta'e kafaluudhaaf yuutuubni seera baaseeti jira. Seerri kunis maallaqii kafaltii bareedaa siif kafaluudhaaf akkasumatti kafaltii bareedaa siif kafalaa viidiyoo ati hojjettu irrattis viidiyoo keessi facaasaa duraanii caalaa yuutuubni abdii muratee abdii kuttatee jechuudha. Kan duraanii caalaa muradhunaa hojjechuudhaaf jechuun namoota kakaasaati kan inni jiru jechuudha. 2020 takka irratti seera bareedaa qabatee dhufe. Seerichinis warra yuutuuba taatanii seera kanatti fayyadamtan baay'ee takka isin fayyada jechuudha. Waan bareedaa irraa argattanii jechuudha. Viidiyoon keessanis akka ajaa'iban maallaqa kafaltii bareedaa argattanii seerri jijjiirame sabiskiraayibiin hangas ga'een jiru jira. Seerri san maaliif namoonni sabiskiraayibii baay'ifachuuf akkasumas sa'aatii dheeraa viidiyoo waraabbachuudhaaf sabiskiraayibiin akkas ta'e jechaa waan jiranii seerri kun guutumaan guututtuu kijiba jechaatiin jira jechuudha. Googil keessa seentee yoo ilaalte jechuudha. Seerri kun guutumattuu kijibaa jechaatii jira jechuudha. Googilii
seerri akkasitti qayyarame hin jiru ka duraanii caalaa waan hojjechuudha deemuuf teknooloojiiwwan garagaraati. Teknooloojiin maallaqa kafalan kan isaan dorgomaatiin jiran jechuudha. Akkuma yuutuubaatti kan maallaqa kafalan jechuudha. Teknooloojiiwwan garagaraa waan babal'ataniif innis jechuun yookaan seera kana akkan guddisu taate namoonni asirraa baqatanii karaa bakka biraatti deemuu danda'anii fakkeenyaaf TikTok akkasuma akkuma isaa maallaqa kafalaa Telegram akkasuma Telegram maallaqa kafalaa karaa kanaatti namoonni teknooloojiiwwan garagaraa dhufaniiti jiran kan maallaqa kafaltiis kafalan jechuudha. Namoonni asitti waan deemuu danda'aniif inni seera namaaf hin mijanne seera akkaan jabaa ta'e kana baasuudhaaf karaa fuulduraatti illee akka hin jirre yuutuubni asumaan ifa baaseeti jira jechuudha. Namoonni waan akkanaa irratti hojjetanii abdii nama murachiisaatiin turanis hedduu waan jiraniif abdii hin muratinaadha. Seerri qayyaramees hin jiru abdii muratinaa ni guutanii yuutuubara ta'uudhaaf karaa fuulduraatti illee yuutuubni seera jijjiiree waan jiru seera bareedaadha waan jijjiireen kafaltii illee kafaltii bareedaa argatanii jechuudha. Viidiyoo kana haga dhumaan laalaadha. Saniifuu hanga fuulduratti yaaduu danda'uu qabdanii. Fakkeenyaaf karaa fuulduraa maaliin ta'a viidiyoo takka yeroo hojjettu fakkeenyaaf viidiyoo biraa irratti dalagee isinii kan dhufa akka subscribe bareedaa ittiin argattan jechuudha. Viidiyoo takka bareechitee gubbaa irratti jechuudha suuraalee bareedu maxxansuudha qabdan subscribe bareedaa akkasumas view bareedaa argachuudhaaf jechuudha akkanatti hojjechuu qabda. Fakkeenyaaf viidiyoo takka akkanumatti dalagee yoo ol baase namni ilaalu hin jiru jechuudha. Yoo isin quality qabaachuu baatte namni ilaalus hin jiru. Saniifuu ka baga gammaddan isiniin jenna warreen monetize taatanii warreen hin ta'inis baga gammaddanii seerri akkas jaames hin jiru jechuudha. Seerri guutumaan guututti hijiba jeeti jira yuutuubaa fi akkasumas googilis hijiba jeeti jira. Kanaafuu hin rakkatinaa isiniin jenna. Seera kanaas karaa fuulduraatti baasuudhaaf akka hin jirre googilii fi yuutuubni illee akkasuma yuutuubnis viidiyoodhaan dalagee googil kiroom keessan keessa seentanii laaluu ni dandeessanii akkasumas googilii keessa illee seentanii barruu fi viidiyoodhaan illee laaluu dandeessan jechuudha. Seerri akka hin qayyaramin warri kan isiniif galuu didee jechuudha. Viidiyoo akka itti laaltan googil keessa seentanii akkasuma barreeffamaanis akka itti dubbifatan yoo isiniif galuu baatee na dubbisuu dandeessan jechuudha. Komentii jalatti viidiyoo isiniin garsiisa viidiyoo isiniif dalagee hundi keessanuu baga gammaddan asumaan isiniin jechuu barbaadam. Obboleeyyan keenya warreen itti xaaranii asiin ga'anillee yoo seerri kun fakkeenyaaf akka jaamsanitti qayyarame abdii murachuu danda'an waan ni godhamu hin jiru jechuudha. Cuftee yoo keessi malee waggaa takka keessatti subscribe kum takka fi sa'aatii 4,000 godhuun baay'ee nama rakkisaati ture. Saniif wanni gama social media gamaatiin deemaatiin ture hijiba jechuudha. Namoonni waan addaa ittiin argachuuf akkasumas sa'aatii bareedaa fi viiyuu bareedaa ittiin argachuudhaaf hijiba karaa maxxansaatiin turan jechuudha. Seerri qayyarameeti jira jedhanii seerri jijjiirames hin jiru. Kanaafuu hundi keessanuu baga gammaddanii viidiyoo biraatiif viidiyoo bareedduu qabadheetiin dhufa. Hagam viidiyoo biraa qabadhee dhufuttis kanas warreen chaanaala kiyyaaf haaree taatan boonsaatu keessanii boonsaatu filannoo keessan haa ta'u jechuudha. Boonsaatu filadhaadha. Waan barnoota garagaraa akkasumas koomedii bareedduu karaa fuulduraa qabadheetiin isiniif dhufa jechuudha. Kanaafuu haga viidiyoo biraatiinis walitti deebinuu asumaan chaanaala kiyyaaf warreen haaree taatan subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaadeeti jechuudha. Subscribe, like, share gootanii akka viidiyoo kana wal biraan geessanii isin gaafadhaa jechuu barbaadeeti. Haga viidiyoo biraatiin walitti chaanuu hundi keessanuu nagaa naaf jiraadhaadha. Aficha wayin irraanfadhe. Viidiyoo kana share gootanii hiriyootan keessan biraan facaaftanii akka hiriyootan keessanis irraa fayyadaman godhuu hin dagatina. Maaliif namoonni rakkatan baay'ee waan jiraniif namoonni seera kanaan rakkataa jiran hedduutu jira. Kanaafuu akka hin daganne wal biraan facaasaa wal bira gaadhaa namootaas qalbiitti deebisaadhaa. Namoonni baay'een abdii muratanii yuutuubaa dhiisuudhaaf abdii muratanii waan jiraniif wal biraan gaafa facaasaa wal biraan gahuu hin dagatinaan isiniin jaa. Ana obboleessa keessan Boonsaa Hamidii akkasumas chaanaala kiyya Boonsaa Top hundi keessanuu onnee irraan isin jaaladha. Galatoomaa.
bakka jirtanitti nagaa fi fayyaan isiniif hawwa. Hanganumaan jechuudha dhufee hundi keessanuu nagaa keessanaaf tura. Bye bye.